أنا مهوري قدا قبني رب جنة في ثاني هاكنو إقدار أكرا قلنجي عشان أكس غني جراني أما ديو نرادو أني رب جنة في ثاني هاكنو أبا دلتي رب النرا فدته هوري قدا قبن أبان كي يفنين إسام بيكن فني هوري أومشوتي في هولا رئيتي في فرداها الرقان جيتي في كنيسة في قطوتي meeshaan kun guutuun abbaa kiyya bira barbaadama ilaa haga gaafa du'atti isaan dhiyaataniititti gaagura kinniisaa bakka kaayan hin jiru abbichoodhaan magaalaa taa'a jennaan gurbaa waan gootu sillee qalbiin hin cabini waa lama magaalaan hin galchine beekinaan jedhan tokko kami je'een horii rabbinatti marra'e kana dhiisee biraa deemee gaafa rabbiin bira dhaqe an sitti kenne haati isituu sitti kenne maa miitee rabbinaan jedhe waan himuun qabu jedha kinniisa baananii kinniisa baanan akka inni deemee alaa bishaan hin barbaanne summii marcaa ayiroopilaanaa ka midhaanitti racha'an kana dhaqee akka inni achitti hin duune da'otti bishaan godhanii fi boqqolloo daakanii qamashaa gaagura dura kaayanii gara biraan deemu kinniifni abbichoo ka rabbi itti qaddaree bahe malee bishaan illee asumaa dhuga daraara illee kun wannuma kana nyaata gizee hedduu harcee boqqolloo qamashaa asin naqan kana gartanii gaagurri kenna keessa dhaabdi kinniisaa kulliin adiiga wanno boqqolloo kana fakkaata kan waan deemee fuudhee galeen isaaf rabbi isaatti walitti beeka isaaree samaawaata irraa karaa qabaa deemuun hojiidha akkasitti turan guyyaa kana haqiiqatan abbaan kiyya diinaa jibbuu lafee qabaachuu osoo hin tahin waan isa hin beeyneef jecha jaalala duniyaatu irra qalbii isaanii jira ijoollee keessatti annama furdaadha lafa haa qotuuf guddina narraa eegan gaafa kun nama naa tahe oorruun fayyite jedhan oorruun fayyite jedhan nagaatti tarte osoo akkanatti deemu mana barumsaa seene mana keessa dalagaan gizee hedduu haadhatii yarraan fagaadhu mana keessa dalaga mucoolee jinfuu dhalatte guddoo maakidaata jedhamtu duydatti baadhee ana guddise garatti baachuu fi harma hoosisuu malee mucayyoo san keessa ayyichoon hireen qabdu bayaaseen sa'an abbaata haati kenna ala dalaganii akka malee nama hujiiti alaa kulli haal osoo akkasitti deemu irraan tarkaanfanna darasummaa bahe darasummaa gaafa bayu ganama guyyaa kiibxata mawwiixata ka jedhamu horii tiisuuf abbaan kiyya wilii qara naasee nannarraan tarkaanfatanii jennaan abbichoo kalee maal naan jettanii jedheen kaaneen nuftaarooti kana dubbatta yoo jedhan hala zama luqqisanii na jala bu'an an fiigee jalaa baheen tan ta'u haa ta'u gaafay rabbi na baase wixata yookaa kiibxata kana karaa goree harbaa karaa goree kamsaa aynaafomaan ayichoo irraa fudha aynaafoo jedhanii qaawuni xiqqaan tokko jira dur mana keessaan achumaan haphii fi maalii kana guuradhe rabbiin kenna guyyaa jimaataa ganamaan na eege guyyaa jimaataa ganama ulee fudhee bahe mucaa Muhammad Amaan jedhamu durbicha kiyya harra yaabbatee deema isa jala bahee ganda shaalloo gaarooraa jedhamu kana keessaa bahee itayyoo weebii galuuf deeme deemeen beeku lafti dheertuudha wanni ani hin tahin hin jiru karaa kanatti ijoollee wahii tiise na naannessitee jennaan dubartii wahii bira na dabarsitee shawadee lagaa gistawaatiin bu'ee achiin ol bahee awaldamaa min gama itayyoo weebii gale itayyoo weebii bulee addaadaatiyya jira rabbi rahmatu fi isaanii haa godhu buleetiin haadhatiyya guyyaa lama asin oolle guyyaa lama naan deema bakka qiraatiin jirtu jedhee qara iyyaafadhee qalbii qaba fuudhanii waariyoo na dabarsan yabsaan guyyaa gaafa sheeka kana bira dhufu sheekni kuni mucayyoo adaadaan tiyyatun deette qaban garuu akka inni itti qabatame akka gartee mucayyoo intala san hin arrahima ta'uutii miti awwaan jedhe sheeka kanaan tiyyaaf ta'ambaa gargari akka ambaatitti nan laalina natti jabaadha jedheen waan na jechisiiseef rabbii kiyya beeka maaltu natti jira maaliif jecha kana jechuu danda'e ma adri umriin kee xiqqishu ijoolleen tiisee kanaan neessitu nama akkamiiti nama akkam ijoolleen tiisee karatti naannessiti tumuuf ati kagaaf durii sanii jedhanii na jala bu'an in dhaqaa sheekaan tiyyaaf ta'ambaa gargari natti jabaadha jedheen kolfaniituma cal'isanii qaddara Allahu jalla wa ala obboleesse kenna tokko Umar Khadiir jedhama maxaa'if jira irra faxina nama bakka kanatti baratuuti Jaylan Muhammad jedhanii wanni warra himu waliiti ijoollee ganda tokkooti inni illee gurraachuu jira gurraachuu laga gurraachuu sanitti barsiisa nama maraa rabbi bakkuma kaaya kaaya namni ibiddi irraa bobahu wayita achi dhayin sheekni kun darasaa shee Abdussamad dirree anaajinaati
شيخ عبد الصمد دري أنا جينا قويا كيس دري تقدي بأمله يبسانا تورن كره يبسانا برسيسو تورن كاقولت ويتهيل سلاسي أكن دعوتي أشي برسيسو تورن خلقين كورا أشي ترابرة ويسان على كل حال بيوم أولين برد فتونك يا كنجر أغلب قراتي تيا قرآن أنا من نقرأ سوشي عمر يا مطائف إنجرو كان جزار بسها كفنون على كل حال كسمة ديمني أستوريان خلقين نجلا يا إيه جنان متان درساتنا أنا تهيم ورج أولين همان كن نجلا يا إيه جنانين متان درساتنا أنا تهي أنا ما قافن درساتنا متى تيو متى تيو كان في لدي أسنتوري درسي كان تكو ومن أفتمام مني جنان برمس أسي كان اللي تفيق قلبين نكاجيل تأم شيء كمال متعلمني كيسا يا إيه إم به جنان بتامر غنغور در أنا جنا دي شيء كنا بران غافنو در بونو آدم شيء عمر جرما مقالا رو بجرا آدم تفسيراتين بيكما إساولين بونه در أنا جنا غافكو بنو شيء أول ترنجر الدسابة جي لما فولك أكس شيء كان أرجعني نتفكاتا وان غري وان توري غويا في جيوتا كان ولي والله نمن دندايا أشي تور غاف شيء نقلن أنا في شيء كرر بكبو إيه والله مالك لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا في شيء كرر بكبو إيه والله إدغام متماثلين صغيرة كان ويتنقرأ كيسات دغوغر شيء نقرأ زغون أكسيمتي أكنا جرين الربنا خطأ شيء كجدا أكسيمتي جرين شيخني ويتي مثلا هتنتري أولي فرأتين كاسة نمني تكور رديدة أتشي آدم جرانيني نما تمر أبين دفني نما كراسيس أبين دفني يوكا كراسيسو يوكا تما الرئيس ورتم دعوة إسانيتو هنجرا جرين أما تنور قد جنان لفاك إيه أكا أفجر إفكا شيء نجر اللي بلاك وردي قبتي برسي وجولين در فتانا وانتكان أرجين كلين سرتي برسيتي شيء كان أيدي على كل حال شيء نقلني نما مرا أدام باسني قرمات اتنك أني على من تلمس دنان جدن على أحد أبنائكم جدين إيه نرتي برتنان جدن تكو إلمان تيسانيتي جدين إيه ننان جدن عبد المبين هاي زكرياتي جدين أنت أحد طلبتي نانجدا تكو برتوتك ياتي أتلي نانجدا أن أما هم مدرسة في برسيسون دندهم هسا كان كي قودة كي منا قولي برمسا كتا أفوري في كتا شني في شني قد أتبرسيسي مدرسة نانجدا أجمت قويا كان كا قويان أما نجافود قويا كان قويان نجافود قويا كان الرأوي تأولي قد بهو والربنا تقدر يعني بيكم فيادا به ويتفياد أبو ميد أما قد نرى جايبك كانت باسا يو إسن جتاً أن الرانا الأفديني سرين تيبانا دبدي سرين مكانا إجاراً أما درت سرين مكاتنا إجاراً تانا كيست رامون فوني أدين كنين جرامي رامون فوني أدي كانتو يا أنا الرابة بدا جئ لا لا أن من قدتين أن رقبت هذا السلطان جدانيني يبسانا علمي إساني كامل علي قاسم جدما مقالا رو قوب باتت إماما مجا شيكتشا علما ولين برته انترفي قد أنتوك إسافي علم اللي والجبرتا جرانتوك يادتني هذا أنا مساني برتا سهولة في تاني علم ثاني أسكولة في تاني ولين علم ولين أكسد تجراني رب الرهجالة تبرا شو درجات تهاجيتو نمان دلقو فولا ربي تبدلق ربي سانها تاسسو أتشتوري أدا أني باسا كيسان رفني رامونتون وان كان مقا كاسوف وانسلا ربي برتك جيلو نما ساعة أما كان وابرتشو هاجاك أبوفي لفي تفا كانت مويني أن إرچيسونا كجيلت أن در أوليغا دين جيجيرتو فون تفا نشمي رامه رامويات إنيات نندوغ يرو كان الشياطين نتي رفته هرو سدينو إردامي إرادو جنان جت بشان تيرو قالا كنا سو أرغتين ياتين جت وان يكون عزيز الوجود أرقمون إسا أتا وان كاسد ليبون بوسا شياطين ساعة كان أصو أكنت
jalaan dhiini narraa yaa'u raammoon gartee muyni tafatti naqajeelee jismiin kiyya raammayu mukhtaarul ahadiithu nabawiyyaa kan jedhamu tokkotu jira waysan kitaaba jabaadha yeroo sanitti jalaan dhiini narraa yaa'a gubbaadhaan akkanatti isa ofitti gombisee haffada so akkasitti dhiini narraa deemu osoo lafee tafaatitti muyni naqajeelee halkan guyyaa muka kanarra ciisu gubbaadhaan kitaaba kana haffada ana akkasitti kitaaba kana haffadu sheeyni natti seenanii waan maraa laalanii argan hin lolan shee abdu samad lolan akka malee warra kiyya itti erganii dhaqqabadhaa jedhaniini ardiin ardii awliyaa ati achitti yoo du'e gartee jannata gala jedhee dide warri kiyya alaa kullihaan itti jajjabeessanii dhufan wayita dhufan abbaan kiyya daa'ima qabanii daa'ima fidanii dhufanii halkanuma takka ibullee ana du'ama wahii huccuudhaan maranii naan bayan du'ama wahii Hakim malee wallaan saasin keessuufi. la nangalaa jiran gara biyyattiin onna galuuf du'aadha yoo booramaa gahu wayyaahe yoo dobbi abbaa hamiidoo gahu haga sirra xiqqo bayyanadhe qilleensa haarawatti dhufnaan adaduma ol deemuun rabbi rahmata naa godhe ji'a lama bichaa haadhatiyya bira ture lahdatti bahee diida adeeme qiraatii deeme mallee diida tulluu shaatoo jedhamanii sheekh Khadir Abdulmannaan nama jedhamu darasaa shee Aliyyi taa'ooti isaan bira taa'e achirraa deemee kitaaba fixee jennaan darasaan biyyattiin galini ilmi irraa badda qansiraa wahii dalayda bootaa gartee hujii guyyaadha hujii guyyaa tokko dalayda jedhanii irshaalimaati bootaa warra gartee amiinyaa ol jedha wannu na maqaa isii na dhibe lafa san achi seene bootaa qonna wannoo san achi seene bootaa wannaadha diksisiin gadi watara diksisii gadi achi seenee hujii kana jammare amma humni kiyya hin jiru lafti lafa baraati dhugamaan Gandillee hin jiru bakki qaadayaallee hin jiru. Hin jiru uraneedha ammallee warri nafaqaa kiyyaa wahii ka achitti an bira galu ay godaananii jiran uranii jiran isaanillee lafa rakkooti dhiyenni guddaan argamu isan shiimoo baaqelaati sunuu aziizal wujuudi osoo laamedaadhaan goommana kana hafarsu ceekuun na buute bulii 15 irra dalaguu hin dandeenye bitaa mirga mil'achuu hin dadhabe amma darasatu asitti waa na nyaachisa qixxaa wahii naa bite qixxaa jarri naa bittu kana na jalaa sutaaf alanshee harkatti gaddeeffadha alanshee harka gaddeeffadha imala mutaallimummaa keessatti taatee fi xaaxaa isii keessa jiru tokko akki kuni guutuun qixxaa lama bulii 15 nyaachuun kiyya wayta hin nyaanne kiisii garatti qajeeltu keessa kaayadhee ciqileen ofitti qabee laala hin jiraa isaa beekuu bichaadhaan beelle na dhiifti hin jiraa isaa beekuu bichaadhaan nyaachuu irra asiin ciqileedhaan isa garatti qabachuu filadhe hin jirama isaa yoo beeke gammachuun natti dhaga'imu kan jirre akki sunillee zamana san naman deebifne barachuu irra osoo umrii gara siisan gara dhuma umrii kana nuu deebise gara amma ofii qabnu kana garas achi deebise kuni ka akiraa tahee sun ka akiraa tahee kun ka duraa tahee hawwii kiyya rabbi akka namaa godhe rabbi nu haa tolchu kaatimaa ta'een wallaahi waan ajaa'ibaati sheeka kiyya maaliif jennaaniin kun martinuyyuu qaraatiin laafatte achi bakka takkan gayanii namni jabaatee itti dheebotee miidhamee itti dhukkubsatee bakka gahee namaaf waa tara jechuudha. Namni dura ifii waa qaraabatee beekumsa qaraabatee achi booda namaa tara baga rabbiin kanaan isin gahe waan guddaa keessa dabartanii. Kana keessatti waan tokko tuquun nada jiru jira maalii fi gaaroma nama kennaati. Namni Oromoo kun wal qubsiisee qaariyaa namaa kennee jechuun qaariyaan kun naannoo garagaritti maal jedhama naannoo nama qaariyaatti beekamu maal jettanii nafaqama nafaqaa kana qaariyaa miti wanni qariyaadha qariyaa jettiin darasaan naannoo naannoo akkasii amma nafaqaa kana keessatti ummanni keenya kun ummanni ilma ambaa tokko namatti dhufe keessatti dhufe qubsiisee teessisee ilma akka ilmaatti isa laalchisee gaaromni ummata kanaa ka amantii kan asiin ga'uudhaaf godhe qooda isaanii kan akkamitti ilaaltan yoo ilaaltan ummata kana ajiiba الحق فالحق أقول تكوها سوا كيستي تكبر ترينتي فكاتا
ilma isaa guyyaa gaafa biraa gadi bahee irraa haga inni caalima tahee faayidaa buusutti maal akka inni tahe abbaan dhalche quban qabu maal akka inni tahe abbaan dhalche quban qabu rabbi jazaa isaanii haa kafalu rabbi jazaa isaanii haa deebi'u waan jabaadha rabbi jazaa isaanii haa deebi'u muta'allimni gurmuu fedhe yoo ganda qubate sadi qaba namni tokkochi lama qaba namni tokkochi ka garteetiin nama lama nafaqaa fuudhuu hin dandeenyillee darasicha kanatu waan ofii argatee nyaatu qixxe kiisii kaayateefi walii fida rahmata muta'allimni walii qabu irraa natti dubbattammoo rahmata hawaasni keenna barataa diinaa nabii keennaati qabu irraa natti dubbattan ahlif billaahi rabbiin isinii kakadhe zakaa gara biraatitti hin baasu ummanni keenna horii muta'allima kanaa kenna haa kitaabaan inni bitatuuf kiyya jedhaan ilmi kiyya ka duraa isa jedha wallaahi ilaanni abiyyoo zamana sheek muhammad haaji aliyyi akhi rabbi jannata ofii isaanii haa kennu naawiidhaaf isaan bira bu'e diidhaa irraa bahee abdulmajiid kabir mahmud nama jedhamu bira taa'ayan rabshaan bakka sanitti narratti hin deemin hin jiru sheeka bar akka waan faayidaa duniyaa keessaa qabaniititti warafaan dhaabatee nafaqaa nu fuudha khalqiin nurratti wallola khalqiin nurratti wallola isa maanarraa achi dabarsitaniif wallola isini galee guyyaa gaafa an bakka san irraa ilmiif jijjiiradhu kitaabbiin kiyya qixxeen achitti hafe warra san biratti lafeetiyya naan jedhe warri kuyyaa jedheen ilma ambaa osoon dhalin argataniit osoon du'in dhabanii yoo kitaaba kanaaf natti deebite malee narraa citta kitaaba garii na biratti dhiisi jenna uffata na dhooggatanii kulliin gandaa akkana jira kulliin ganda marti ganda diinan nabii kenna qubate aalima kana qubsiisuun dura waadaan biyyi kenna seenu kinniifni natti aydacha hin dandayaa jedhee wal gaafata kinniifni darasaa kana kinniifni darasaa kana yoo sheekni kun qubate kinniifni natti ay deebi'a way lafatiyya ta abaarsaa goota way sa'a kiyya nama kiyya ka abaarsaa goota way biyyi tiyya kaleen abaaramne ka abaarsaa goota diina nabii kennattu natti ay deebi'a lafatana irratti muta'allimni na wajji nyaata na wajji nyaata na wajji dhuga na wajji dhuga waan an horadhu na wajji qaba na wajji qaba akkasitti walii seenee wallaahi osoo tokko lafatti nafni guuranii namni gandaa sutee safaraa biraa fidan mandara biraa fidan deemaniini heddummeena namaa gaarii kana wajjin ammoo waan jabaa tokko jira sheeka kiyya wanni hin dagatamne maali ummanni akkanatti gaaroma qaba san callaa osoo hin ta'in ulamaa'oon namni irraa baratan qaraatan kun marti isaaniitu iyyuu darasaa 200 300 qabaatanii way ta'an ummanni kun ganama subii bayanii sheekonni kun ujubaa jala ta'anii muka jala ta'anii gaaddisa jala ta'anii ganama waa dhandhamanii deemanii guyyaa oolii yookaan dhiyaana laaqana jechuun hin jiru akkasitti ta'anii oolanii dheebotanii maal jedhanii nama darasaa 400 200 300 qaraasisanii galgala mana galan mee ulamaa'onni kun ka amantii tan akkatti ifaajanii asiin gahanii dhalootaa dabarsan kun seenaan isaaniin barreeffamne kanarraa quuqqaan isin dhagamu hin jiru sheeka kiyya akka malee بدأ من شيخ محمد هاجي علي أخي شيخ محمد هاجي علي أخي الراكاسة زمن إلى النت نبرسيسا سولي كوبيك هجر أمو كان مال مكان إسان جلا كوبيك أنا كإتين إجتن كوبيك موفتون إسان قرأتن جلس الألغر قالي قرة إسي قرأتن قرة كوبيك جيرة أباف كوبيك موفتين أمرين إسي أمي كوبيك قرأتن أباف kophee faallaa gara galte godhatan kasanuu darasaa meeqa qaraasisa wallaahi gaafa isaan barsiisuu harramatan hin beekan wanni beekan immaa inni beeytu kootii baafatan afaa afatanii diriirfatan akka saa'aa san gadi ciise sheeyin muta'allimni itti walii taree gaaddifni mukaa jijjiiramee sijaadaa isaanii fuudhanii gaaddisa jala deema sijaadaan isaanii إنجايا شيخ كان الشيخ محمد ثاني صبروتي تدبي رحمة الله عليه حاجة فينشاياني أيدي بأمله فترة ننجرو حاجة فينشاياني أيدي بأن حاجة إساء وضعتني كتاب الراكرة مجرى يا ربي حاجة إساء وضعتني جيساني أحلف بالله ربي تككد أن شيخ تكا قربوني أتنين أقر
takka waliin illee nyaanne isaanii nyaatan illee agarre wayita kam waa nyaataniin gaafii na biratti yoo qaxxaamura miliqa dhaqanii waa habbuuqqii takka unanii dhufaniin ala sheekni yoo taa'u hagattii tana barsiisuu jammarraan boofaa yaa'e subhaanallah sheekni jismii isaanii gubbaa foon hin jiru nama sodaachisan shahri ramadaanaa geennaan dargaggeessa hiriyyaan qabne ما يخطأ حافظة حافظة إسانتو نمان دابتا سبحان الله العظيم أكسيت تران شيكوتا كأن الشيخ حسين فدس بيرا يو اسم دايتان شيك أكنتي هوك أميلة إساني فول كتابة جرا فنيان إساني كتابة كيس جرا ده كان أميلة هوك أتن إسني قالي أكسيت كتابة وفيت قوم بساني زورا مرسا إيه سجى متعلمنا أسرة حسابه بك مسجد صلاتها كان قرته مسجد صلاتها قرأت أنون أي زورا قوتون مرفتها إيه مال جتن إباران سنمون جدون وأنا أفان إساني كيسافور إيه قرر متعلمة كانت تنقوان بيك وربك وبقى مال جت إباران سن جدون مال جت أنجل إيه درسا ولنقافته وني إسان كيسابه أتشدودا نما شيكوتا كأن الشيخ محمد ثاني صبرو برتا إيه تقوى ربي كتابين رب ما تسام فين نمني شيكوتا كأن الشيخ حسين فديس برتا إيه قياغا فتفسير جمري ويتقدبوس كامل قرآن ولين نفذين رب ما تسام قدرني خلقي أكسيتي خلقي أكسيتي أوقات صلاتاتي وأن متعلمة برئيسان كاسو جرسا أوقات صلاتها هسوى النهار كايرة تاف برادي بيا أوقات صلاة بيتشتو براكاسا مين أمني ورا كان رتي هندي من انجرو عقيدة أدى تجرا فتنة أمتها في وانيون نجرا نما جاي برمساك أبو وانيون نما قرتي على رفيع ست برسيسو وانيون بوتا أدى تري فتنة نمرت دي مجرا كان كل أمرني كيس بياني وصو دينا نبي كنا ولين دابة دار آخرة سابتي خلق إنسو فاجن إساني كان فكات قرو سينا نساني قرطمو أبو بيجا كيست أما علماء هدو تجرتني سينا نموتا كنا أبران تنا أمانتين تركنات تسنجين بيجا كنا كيستي أكمل تلالتني واني واق أما ولدت جرا يو رجيت تنجيش مثلا تكون معكم قرر مبوس وأف ما أكم أما علماء أوت شيكوت أكنت برد إير دبني إفاجني أمانتي كان أسينجين سينا نساني برا يفهمني أقول نمر ولي راجوران أجيتي ولي أرجع أجيتي ولي دبر سمالي واني قرطمي واني برتمي تا جور واني كايا من جور كتابر وانا كنا نمر ما ربي أنجز سيفي وابر يسجرا والله أشي أسهر ما تملي أشي أسنم نتتافته كتشي نما ركبه لكن نمر دب سمالي سينان جرا كنا ربو ما بيرجرا نمر سانير رواقل ميسي تقول لنجرو تونت أن ركبه جري أصول أكبدني إراها سويتني وان كان الرهم سوها سين شيكوتي وفي إرا وان كان الرنا مشوكني سوها سين شيكوتي وفي إرا كوني هجتي أن الرادة كبمال ترافود سينان إنساني ربي برجرا ربي برجرا الرادة بتجنان وان تكو يا جت ما سيتم بيتن يرو غرغري لقى على علمين تون والبودران بلتا ديمته هاتاتو أموتو كومي أددا كجرو بيك عن اللي كومي أطان تنا ورك نزون أجدا ديرت تكرو أمانتي كان أسين جاني جراني ربي الرها جارة سنسلمان برا دبر ما يقرب اسندي بس أمان تنا قرب قراتنا قرب قرات الكامبان وانتو كومي درتي جتن الرتي إجنا مهدو نما أكك إياك نافي هريوتك يا نما أودع وان آبتو كان لالتيت نمو مبيون قبدو نسيتي namni biyyoon qabdu biyyee jala dacha'e kun caccabee siratti deebi'e balaan ammaa kun xixiqqishu nama itti wal himatantu jira dur balaan jiru moototii zaalimtoota moototii jaa'ira ka jibbaa amantii ka qabuun humna barbaachisaa tahe namatti fudhatu keessa namarratti deemuu ture بلا أكسيتو ديمو توري نهي أما جرو كنا أمريكي يا أما رفنسنا أداتو كنا ورتك وندور جروف نما درك يا كنا كلنا من نو مقا إسان كاسو بلان ديمو قوتون خلقي كنا بيرا رفا أوارا يا وبيتشا أرجينا مالي إيجا إني داراته بلان سون أوارا دارا ديمو بيتشا أرجينا مالي بربدان جرر رت الآما
eega jarri karaa saabate waan fitnaan tahee wal agarre nuti duuba yoomuu inni gugurdaan karaa jigu kama itti aanutu mul'ata giddi rabbitti nu mul'ise malee sila namni mul'atu jarasani sila namni bakka kana taa'u jarasani hambaan jarasanii guyyaa dheengaddaa wayita sheekota kenna Haji Yusuf Ciro taa'ee mucaan haasoysiisu macareen asii ol kaatee kokketti na rakkatte osoo hiriyoonni isaanii wajji jiraatanii jedhe so hiriyoonni isaanii wajji jiraatanii jedhe hawwii kiyya ture dirra tokkocha waggaa 7 malee sheekota kenna Sheekh Hussein Fadiisii fi Haji Yusuf Ciro rahmatullahi alayhi akka malee keessa kiyya gartee na rifate isaan argee jennaan haasawa keessatti turmana umrii isaanii hawwii rabbi nu haa baasu sheeka kiyya waan yaadachiiftan asirratti xiqqoo abbaa kiyya rabbi nama haa godhuu fi sheekh baxxaan sheekh Aliyyi yaadadhe sheekh Aliyyi dabra koolu gaafa ijoollummaadhaan baalee dhaladhee diidatti guddadhe gaaf tokko diidaa na bira dhufan gaafa na bira dhufan harargee kanallee taa'aa ol deema hedduu kana deemanii namoota wajjin qaraa inni hidhaman poolisa qabe karatti amnaani ani naan galle wajji sana ani ijoollee hagana marallee wannaan jedhu reef qaraatii tanallee qaraatii iskuula amma seeni diidaatti abbaa maal taatan jennaan badan naa hidhaan mucaatiin beeytu malee naa hidhaan bar karamaadhaan jedhan akkasi maal jennaan an bar takkaa biyya san keessatti nama biyya Itoophiyaa naan jedhamne ani Somaalee naan jedhani jedhan maal jennaan amaamaa tana maradhee deema basaasa Somaalee naan jedhanii lola baalee irraa jalqabee haga har'aatti harargetti illee hidhama baaletti illee hidhama diidaatti illee hidhama naan jedhan duuba jechuun kiyya maali biyya san keessatti osoo guyyaa tokko biyya tege jedhee tuffatee ittiin deemin osoo sodaatu gara akiraa deeme jechuun biyya san keessatti dararaan guddaan ulamaa aduu durra tare adhallee ittuma jira garuu kaadhaa kanallee biyya eega bahee turee jira duuba rakkinni guddaan akkasitti akka ture jechuu isin kaafnaan hin kaase amma gara biraatti isin tarkaanfachiisa mee amma gara qaraatii tana yoo dhifne silaa keessaa bahuu hin dandeenyu garuu addunyaan tun jijjiiramti wayitamarra jijjiirama jira ilmii guddaa kana kitaabarraa waan argitantu jira waan baratantu jira waan qaraatantu jira ammoo addunyaa tana jijjiirama keessa wayita jiru jira biyya takka keessa rabbiin kun fidee garqii addunyaa tana garagalchaa lafa garagalaa lafa socho'a jechuudha galaana dhufee fudhataa oduu adda addaatu jira ulamaata hedduu ammoo wayita argu'an waan addunyaan irratti deemtu tanarraa waan gara televizhiina kanarraa waan gara reediyoo kanarraa isaanii waa dhagahuun argu akkam silamee akkamitti waan isin amma dhuunfa na folchaa isin uyyuu hin gaafadha amma addunyaan waan keessa deemaa jirtu kana karaa kamiin dhageettan karaa kamiin argitan akkamitti ilaaltan akkamitti fudhattan akkamitti hubattan akkamitti arguu dandeettan jechuudha yoo kana ilaalle yoo gaazexaan dubbifne yoo kana hin jenne akkamitti argamaa ulamaa hundi jechuu kiyya yoo haywiidhaan itti dhufamoo maal akkanaa kana jechuudha. Ajaa'iba haasawa bareedaadha. Gaafiin kun baga eega umriin kiyya cime natti dhufe baga ijoollummaan natti hin dhufin. Jarri keenna marraajaa yookaan waan biyya keessatti yaa'u televizhiina argatuun qaba. Miidiyaa isaanii dabarsutu jira. Haqiiqatti namni sheeka irraa barate fakkaata. Sheekotiin ani irratti baradhe qudamaa amanguddoota. Sheekh Abdul Mubiin Qur'aanaa kuni nama umriin isaa ujoollee jedhamuu miti. Keessaa ujoolleen isaanii sheekotii tiyya keessa. Sheekh Abdul Samad nama guddaa. Sheekotii tiyya ta Qur'aanaati. Sun achi. Warri halqaa ilmii bira taa'e Sheekh Hussein Fadil Sheekh Musaanii Sabrooti rahmatullahi alayhim ajma'iin. warri lugaa bira taa'e Sheekh Muhammad Haaji Aliyyi akhiitiif Sheekh Muhammad Haaji Hullaatii fi Sheekh Jawhari maraa rabbi jannata ofii haa kennu fi daara akiraa jedhanii nama guddaa bira taa'uun ilmii bichaa osoo hin tahin waan guddinni tahillee nama barsiifti waan xiqqeenni tahillee nama barsiifti ومن الأجائب والغرائب خلقي كان بيرا تاء هريرون كي قديمة في عاقلة غند جرو ولين أوما هريرو قنمتي كتاب ربي برتا من قدوتا هيو غند جرتو ولين تنسيق قبا هريرو قبا جتشو قنمتي قبا زمن يفسانة ترلي عاقلة ربي الجن ترسيسي قبا ويتصبرو ترلي فكين نفس صبرو صافوغي كيست namni dhawata sirna ambaa beeku qadiimni achi jiru Haji Bashiiri Baatii jedhaman rabbi jannata ofii isaanii haa kennu jagna hiriyyaan qabne daara akhiraa jira Haji Kamal Haji Waliyyii jedhaman manguddoodha nama faana sirna ambaa irraa baratani nama amma jiru isaan Saalii Kabir Kadiir jedhan
درسا خلقي كانت نما ربي يرو أما الرب إساق أجلشة هاسوا أكا غاري هاسوا إرّا هردو فميشا كان كلي لفقم موجي كان كيسا ويتها أوليك أديما كوبا قبا خلقين كوني يو قبا أمباتي فشلتي والقو مال والقافة بيتو بيجي جرى وانشد أفديم تسيها بيجي جرى قبا أفتسيها خلقين قديمني دوراني كن من قدوني كوني ويا تداقو في دربتت ليلة شي جدانيني يو كان كتا هندارك أبو أفتت ulee siimayaa dhadhaa quufe qabatee bakka taa'u qaba. Guyyaa gabaa bakka itti walgayuu qaba. Yaabbatee dhufa farda sangaa qaba. Sadaan ambaa maalii waliin jedha. Sadaan ambaa maalii waliin jedha. Diidaa baalee gabaa qaba. Baalee diidaa qabaa qaba. Diidaa achiin ganda isatti aanu biyya isatti aanu gabaa qaba. Sunillee gabaa asii qaba. Sunillee akkasitti walitti hidhaa qaba biyyi. Sadaan ambaa maalii waliin jedha. Aaqilli biyya tana keessa jiru guutuun gamanni isaa hidhaa walitti jira. Sadaa jimma aaqila diida'aatii dabarsan, aaqila shawaatii dabarsan, ka shawaa diida'aa dabarsan, ka diida'aa ka baaleetii dabarsan. Akkana wal quba qaba. Akki inni itti naamuusaan qabatee ilmoo namaa horachuu tureef waan deemu irra gayuu ture hasaba waan an xiinxallee laaluutitti haga akaakiyyeetitti wal beeka khalqiin kun. Taree ji'a jaha jahaan ammoo ardii anaajina jedhamtu ta'amma muudaa itti deeman tana gubbatti walgaya martinu. Wayta biyyi gamoo ziyaaruu fi olii gadi deemee daaraa dibatu jarri maqoo qaba. Baarlamaan isaanii walgahiin isaanii walgahii sadaa biyyaatii fi tatarte murtii kennanii fi ta'amma itti jiran maal goona jedhanii of dura maal wayyaa taa'ee mari'ata. Haganuma irraa hubadhee qaba awwaan kana. Sadaa jechuun waan diishiin gurraa kuni dhagayu. Maaltu jira maaltu deema maaltu ta'e maaltu ta'uu heda maal fakkaata adeemsi garam deemaa jira jedhee akkasitti wal iyyaafata khalqiin kun qajeelatti wal beeka wallaahi. Waan ajaa'ibaati waan yaadachiiftan keessa Haji Hussein Suraa rabbi rahmata haa godhuu fi dhaga'uun ooltanii Haji Hussein Suraa waan naa dabarsan tokko jira waan irraa baradhe waan naan jedhan dur jedhan anaajina wayita dhufnu namni waan muudaaf dhufnu nu sehaa jedhan Haji Adam Saad Doofaa namoonni jawaabirri baalee diidaa irraa wayita walitti dhufu Jimma irraa eessarraa Oromiyaa irraa wayita dhufu nu waa wali yaafannu qabna erga baaroo keessa waa wali dabarsinu qabna malee namni baaroof hin dhaqu waan biraatiif hin dhaqu hin dhaqaasaniif ammoo jabaabirri akka jettanii kun kanaaf dhafaa jechuudha gara ammayyaa kanatti odeeffannoo akkaataa itti argatanillee akkasumatti jira jechuudha ammallee. Ani wanni hubadhee irraa qabu homa akkanaa kana hammayyaa wahiituun dhagawan nama tokko tokko biratti reediyoo hin arga dur. Filipsii jedhanii reediyoo wahii jirti nama tokko tokko ka afaan Amaaraa beeku biratti arga isii. Kanaan ala waan quba qabuun qabu. Ammaa tana akkamitti argatan? Ulamaa'oon akkamitti argatan amma? Tam? Amma zaman ammaa jirtan warra ulamaa'oota dabran haa dhiifnu. Ulamaa'oon ammaa kun akkam jedhama akkamitti oduu argachuu danda'a? Kun amma wal keessa deemama. Kun amma wal keessa jira. Amma namni ifaan baadiyyaallee galee meeshaan gartee hammayyaa mana jira magaalaallee galee ulamaan akka duraanii alan taa'u dur caalimni magaalaa warsu katamaa warsu ilmi dargaggeessi katamaa warsu. Intalli durbaa katamaa warsitu ilmi dargaggeessi hoteela nyaatu daa'imman mana jira dhadhan mana jira foontu mana jira garaa khaddama jedhaniin ilmi garaa khaddamu ilmi garaa jaalatu ilmi garaa tajaajilu daangaa lafaatiif daangaa namaatiif maslahan qabu jedhan eebiidha hoteela nyaatu dargaggeessi intalli durbaa hoteela nyaachuu dhiisi isii waa nyaattu ilmi dhiiraan argu eebii fafa intalli garaa nyaattu burgarteetiin hin dhiirsaniitummaa tiisuun dandeettu. Balaa obsitee haadha horii haadha diinaa haadha diinagdee ta'uun dandeettu jedhanii maqaan akkasii isiidha baya. Amma gartee namni wal keessa deema in jira akka ulama ammaatitti xaalibni gartee moobaayila kiisii qabaa banatee waa caqasaa bakka maraa. Dubbiin tiyya guddaan dhoorgaan qabu kanaafuu amantiin nama dhoorgu odeeffata kana argachuudhaaf namni gariin televizyiina kana laalu odeeffannoo reedoo dhageeffachuun kun akka waan amantii islaamaa keessatti dhooggamuu fakkaata kana gaafiin tiyya beekna. Inni dhooggamu maal dhooggamaree kun bootaa fitna eeggatanii haqiiqatan meeshaa hammayyaa faayidaa fi hammeenillee wal qixa wal madaalee deema. Kana maaltu murteessa? Ilaalcha abbaatii fi amala abbaattu murteessa. Yoo amalli abbaatii fi ilaalchi isaa gaarii tahe karaa fitnaa san ofirraa cufee hikmaa keessaa fuudhee itti fayyadamuu danda'a. Haqiiqatti warri gugurdaan buuleyyiin ammallee hafanii jiran ka ilmii barsiisan warruma laalirraa waa fuudhan malee hagana mara waree isaan qaba warri kun ammallee warri kun wareen isaan qaban tama kitaabaati. Wayee qufunyaan isaanii kitaaba keessaa waliin bahu. Akkasitti tan addaan baafachuuf akka namoonni nu dhageeffatan ammaata namoonni daawwatan akka gartanii odeeffannoo argachuun haala addunyaa
addunyaa jala deemuun kun gartanii laalanii irraa baratu waa argachuun kun akka dhoorgaan qabne jechuudha ibsuudhaaf san eegataane bira dabarra. Gara gaafii itti aanuu kanatti yoo tarkaanfanne yeroo hedduu biyya alaatti illee ta'ee eega dhuftaan dhufan jechuu kiyya biyya keessatti illee waan isin gorsitan tokkummaa ummataa tokkummaa kana gorsaa jirtan. Oromoon akka amantii gara amantiitti illee taanaan gara hawaasummaatti illee taanaan akka tokkummaa isaa argatu. Kana wayita kaaftan gaaf tokko viidiyoo keessan ka biyyaati irratti alatti ta'ii biyyatti ta'ii qaxaritti ta'ii waan tokko dubbattanii kinniisa fakkeenya fiddanii tiisisa fiddanii daamuu fiddanii sonsallee akkana fiddanii makamaaksa tokko kaaftanii jirtan. Hikmaa jara kana keessatti itti ergaa guddoo takka itti dabarsantu jira. Namni nu daawwatu kun akka argatuuf jecha mee irra naa deebi'aati waan kana yaadattanii waan san makmaaksa waa'een tokkummaa anaa fi isin arra silaa osoo isumarra oollee gaariidha jedhee yaada. Osoo waan bira irraan haasoyne osoo tokkummaa marraa haasayaa oollee das nama jedha. Tokkummaan nidaamni diinaallee isaan qaba dhaabata. Nidaamni diinagdeellee isaan dhaabata. Nidaamni hawaasummaallee isaan dhaabata. Nama tokkummaan qabne waan guddaa ittiin ergan isa diiguuf bookee takkittitu isa gaya. Bookeen sanuu kormaa miti ganyoo bookee itti ergani. Bookeen maal dalayti sadarkaan isii maa inni bineensa waan Oromoo keessatti faandoo irra taa'u. Ootoma qoshaashatti argamu. Haguma tiisisaallee sagalee isiin dhagayan. Hafuura funyaanitti butee funyaanitti nama dabarsa kokkettoon nama dabarsa. Waayyartuu akkanaati. Ija fa'a keessa buuti humna ijaattu saabee liqimsa. Nama tokkummaan qabne baanatu addaan bittinneessa baanaan. Baanaa jechuun homa dhagahetu haqiiqaa isii osoon hubatin bittinnaaya diigama. jedhaniin addaan dhabataya. Ummata tokkummaa qabu yoo rabbii isa tokko choomse taate malee homaa isa diiganii hin dandayan. Oromoon kalee makmaakee dabarsee jira. Ilma ofii wayita leenjisu akka har'a ijoolleen kun bakka bakkatti yoo sirbitu ulee gootu kana gartanii sharxummee walitti guuree cabse jedhee mucaa ofiititti kenne hin cabse lamallee hin cabse sadii illee hin cabse adaduma ulee wayyooyta itti dhuftuun cabsuu dadhabee jilba itti dabarse irra ejjete in dadhabe. Gurmuudhaan jiraachuun humna hagana gahuu qaba jedhee ilmi abbaa ofii barsiisee dabarse. Tokkochummaadhaan jiraachuu. Har'a faayidaan horiillee nama afaan godhe. Maaddaa jedhama maaddaan. Shirki matana. Shirkiin sadi qabdi. Shirkii zamaanaatiif ta makaanaatiif ta maaddaati. Zamanni zamana shirkiin keessa hammaatu jira. Hillaafa sunillee haqiiqaa argirraa jijjiirama. Boototii rabbi uumee qabu tana keessaallee bootaa shirkiin isii irra hamtuuttu jira. Hin jijjiiramti sunillee yoo haqa argite hin buqqaati. Ta bootaallee. Shirkii maaddaati shirkiin badduun. Shirkii maaddaati jechuun shirkii rizqiidhaan wal qabatte. Hireedhaan wal qabatte. Hin baddu ishi jette. Wanni har'a ilma namaa addaan buuse. Faayidaa ofii faana bayuufi. Nama of duuba deebisee faayidaa sanitti ofii aanuu barbaaduuf maqaan namni waliin baafnen jiru namni waa beeka jedhan illaa nama rabbi rahmata isaa godhe malee akka inni itti ummata dhaamsee ija khalqii waliin jiru kana nama biraan laalinaa ana malee ittiin jenne tokkollee hin jiru. Hedduu nama wal komatuuf wal loluufi tokkummaan dhaabachuu dadhabee kana yoo ati laaltu faayidaa isaattu keessa jira. Faayidaa ummataatii fi faayidaa amantii isaa osoo hin ta'in faayidaa nafsee isaatiif ofiillee wal qabatuu dadhabanii namallee wal qabachiisuu dadhaban. Tokkochummaan waan hiriyyaan qabne. Tokkochummaa irratti ummata tokkochoome kinniisatti fakkeessan. Kinniif محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله